gora adde Fozia ejjenno Kenya akkam jirtu fayyiwa kotaka share ngotani nami jaatami kun nama jaatama ferki inboxi no sagantaan qabu waan fayda qabu tokkon fidee dhufe okay yoo dhiftanis baqa isinii seera namba haaduu kana isinii fidee dhufe haaduutti isin diruuf fedhe ela wanti mbaadhe kun zinjibila uga TikTok irratti view baay'een argadhan ture wanti kennu wanti fidu wanta fayda hin qabne fidu waan siyaasaa tettanii faafaan bantanii natti dhuftamini dhugaa rabbi garaa na nyaata warri Facebook haaduu zinjibila amma yeroo baay'ee warri Itoophiyaa nyaati keessanii shunkurtiitu itti baay'atan illee ergin Pakistaanii argadhe dhiiseera shunkurtii baay'een immoo garaa nama bokkositi isinitti hin beekamu malee nyaata tokko nyaadhee garaa na bokkosee akkasina godhee maal la godhe jettu qibaa zayitii lame lala ndaqoon maaluuf keessaa qaba waan inni qabu beektu proteinidha shunkurtiin akka jirtutti hundee 15 kiiloo 2-3 bukeessitu kaafatan itti naxxanii garaan kun ramshaawuma yookiin garaachi daakuu faada dhabee faasii ol yeroo sindeeffatan zayitii faana sitti sinitti dhufa kanaafu qoricha faranjii sana nyaachuurraa jinjibila kana qoncistanii gotanii biiftun takka waan sobaasiniin fidu dhugaa utuun TikTok irratti jedhe view baay'een argadha saantiman argadha kana isin yedheen nuuf goone chirratti gotanii jinjibila kana nyaattu jechuudha gaafa jinjibila kana nyaattan daqiiqaa muraasa booddee nyaati sun battanamee bada digestion achumaan kan isin barattanii garaacha keessanii isa qoricha amma qabaman keessaa sacha gaafa garaachi nama hojjechuu diduutti dhugan inni ginaa isa jinjibila kana soofaati alam fadhaa nyadhaa qolli sargirraa soofames alam fattan sana sin tuftanii jechuudha isin yedheen nyaataa irra dhugaa gaafa nyaattan digestion ni godha garaacha keessan kana isa daakamuu didee akka jirutti daakee dhugaa namni fayyitan immoo namni amma garaachi sin qabee nyaati sin yeroo baay'ee daakamuu yoo didee jinjibila mana keessaan nabina amma namala alam fattanii liqimsa namni fayyitan immoo galatoom yoonaan hin jenne rabbi dhukkuba barabaraa sinarra kaa'u hin fayyitu garaacha amma nyaata daakamuu dadhabe daakee iddootti isinii gasha jinjibila mana keessaan keessaa qabdu maaliif waan akkasii isiniif himu wanta hin fayyadamne takkaa isiniif himu wanta waan tokko isiniif hin fayyadne takkaa isinitti himu hin sobu addunyaa kanarraa wanti quality hin qabu soban sobu kan akka godhaati namni garaacha isaa daakuu dadhabe hin jiru namni Facebook ni aarsee politikaan isa aarsee hojii dhabumtaan isa aarsee maatiin duraa dhumuun aarsee qabsoon galma ga'uu dhabuun isa aarsee cugaraan keessan hundi daakuu danda'u keessatti waggaan keessan 30 darbinaan badaan daakuu kanaafoo Dr. Biftuu Gadaan kunoon as keessa bishaan taasin gubuu danda'a inkolfinaa dhugaa sin fayyaduuf hin fide namni garaachi kee dhukkubaa jiru saayitii ammaa kana zinjibila dhaxxee fresh isaa bitattee nyaata tokkoffaa zinjibilli benefit inni qabu doktorri sinitti himana yoon hojii isaanii keessa galee nattaaruu danda'u benefit tokkitti 2-3 hin waan baay'ee qaba yoo keessatti fa qullubbiitti dabaltanii fa maal gootanii nyaatanii lanqaxxanii damma wajjin manka tokko furata warri qaamni keessan socho'uu dadhabe faan isinii socho'a moor ooyina isinii kenna sabraa keessan galu benefit hedduu qaba yoommo iyyuu intineettanii benefitiin zinjibila maaleedhaati search godhaa isinii fidaa isinitti agarsiisa warri baratan kaa'anii jiru iddoo ta'ee fi an kan jaraa toon taane ofii kootii nyaadhe argee amma namni garaacha kee dhukkubu har'a nyaadhu inboxi Biftuu galatoominaan jedhe garaacha dhukkubbiidhaan mini digestii nyaata nyaattanii gaafa gadi isinii daakamuu dide yeroo deeffattan foolii minaan kaleessa nyaattanii zayitiin asumarraa qaaqaadhaan kan faa akka nama dhagaa baatu asirratti isin ulfaatu faan jiru kana nyaattanii daqiiqaa 20 booddee shwa maqaa kana Facebookiin walii galee Dr. Yoonaa kenne malee ofiin furachuun barbaanne malee Dr. Jaalalaati Dr. Politikaati Dr. Fayyaati waa baay'een qaba born
leader. I'm born leader ani naladhe ani dhuga sinatti mu battano ambeka leadership umamaatiin aladhe dote barnoota nan barbaachisu sabarate yu leader godheem karaatti deebisan isin jara galatoma share godha TikTok irra nan kaina TikTok irra fin kenye ummata ko ummata Facebook irra yeroo dheeraa na wajjin ture kana fayyadamu enno fe namoonni gurguddaan hedduun Facebook irra TikTok irra nufane namoonni baay'inaan dhukkubii nyaati digestii ta'u kan didu namoota fe TikTok irra already na kaanii rubbo TikTok in furate already na godheera na targisiise nama ta'e kaateera biyyen na nyaatte na fuudhanii TikTok irra na kaanamu life atau dabarfadha isin fayyadeennan anaan fayyadamtaneena ani jaamadichuun isin irraa qaba namni garaachike ጩጓራችሁ የሚያማችሁ በአማርኛም የምትሰሙት ትግርኛም አማርኛም ያላችሁ ዝንጅብል ፋኩና ቆራረጥኩና እኛካረኩ እንጀራ በብዛት ስለምትበሉ እንጀራ ዳይጀስቴሽኑ እንትን ስለማያረግ ዝንጅብሉ ይጠቅማችኋል ተጠቀሙ በተለይ በዚህ በፌስቡክ በፖለቲካ በምን ኤሪያ የተጎዳችሁ ሰዎች በሚግብ አልፈጭም ያላችሁ መድኃኒት ዶክተር ቤት ከመሄድ በፊት ዝንጅብል እየቆረጣችሁ ብትበሉ ብትን አርጎ ያጠፋል አረቄ ሳትጠጡ አልኮል ሳትጠጡ ጋዝ ስትጠጡ ለጊዜው በትናል ሌላ ደሞ ይበትናል ጭጓራችሁ ይሄ ግን ዝንጅብል ጠቃሚውም ነው ቤኔፊትም አለው እናንተንም ይፈይዳል ለዚህ ቲክቶክ ላይ ያላረግም ለእናንተ ተጠቀሙ ብዬ ነው አማርኛም ተጠቀሙ ኦሮምኛም ትግርኛም ወላይተኛም ምኑም በመትሰሙ ይሄን ዝንጅብል ነው ማንኛችን በምስኪን በትንሽ ብር ስለምንገዛ ነው በልቼ ጨረስኩ አዲስ የመጣችሁ ፋኩ በላ ወደ አላ ተመለሱና ተመልከቱ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ወደ ድድ ነው ማረገው ጥሩ ነገር ሳይ አመጣላችኋለሁ ብዙ ዕውቀት አለኝ ግን ብዙ ፎሎ ስለሌለኝ አልናገርም በተለይ በምግብ ዙሪያ ገላችሁ በደንብ አርጎ እንዲሰራ ሴት ልጅ እግሯ የሚቀዘቅዝ እጇ የሚቀዘቅዝ በምን ምክንያት እንደሆነ ስለማያውቀው እሱ ከቀዘቀዘ የብለድ ሰርኩሌሽን ብዙ ስለማይሰራ የልጅ ማግኘት የድሉ ስለሚቀንስ የሆነ ነገር በልታችሁ እንድትሞቁ ለማድረግ ራስ ብዙ ነገር ይችላል ለጊዜ አመጣለሁ መልካም ጊዜ ላው ነው ብዙ አልቆየም ነዲባናኒ ትንሽ ሀርት ብቻ ስጡኝ በቃ እኔ ብቻ ነው የምፈልገው እኔ ላቭ ብቻ ነው ፍቅር ያሸንፋል ላቭ ስጡኝ እኔ ብዙም ከናንተ አልፈልግም ስትወዱኝ ሌላ ሰውም ፍቅር ይሰማዋል ፍቅር በፍቅር ስለሚመለስ ውደዱኝ ነው አልኩኝ ፍቅር ስጡኝ ቆይ ኦብሳ ከም ፍቅር ብቻ ስጡኝ አሁን ሀርት ሳይ ምን ተናገራ ብሎ ሌላውም ጥሩ ነገር ለመናገር ስለሚጥሩ ጥሩ ነገር ስለተናገሩ ፍቅር ስላገኘው ሌላም እድሉ ይከፈታልና በእናታችሁ ፍጡኝ ናከና ጃለል ዋን ፍረድ ሞሪ ፍራቹ ዲሴንስኒ ጃለል አንኑ ፈምቲ ማለ አርቲና ላተ I'm very sad وعليكم السلام ورحمة الله ጃለል ጎዳሜ ነጃለዳ ማን ነው ነጃለዳ አሬና መከራት love you too Santimo to korgachu ndandam TikTok irra isnif jare no fedu garabin believe or not TikTok in barbadu isnif jare no nagat dubati de be adage fada warre masena irkana sinarganjira nagatna turam I love you